Arris immoo arri yeroo malee maaltu balleessaa kan jedhu gaaffii dhugeessaniif yeroo baay'ee deddeebiitiin na gaafattan guutummaa guutuutti dhugaa irratti kan hundaa'e warri arriin isaan rakkisee kanaan balleessan waan jiranidhaa fi haga xumuraatti na wajjin tura. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u faamilii kee qabsaalee akkam jirtu nagaa keessanii bakka jiraattanii nagaa taatanii jecha ar'as immoo haali margaa jirta akkanaan deebi'ee dhufeetiin jira. Please otoo viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffattanii maal akka jedhu waa'ee maalirraa akka dubbatu hin hubatin koomentii tunaaf kennu baatanii ana baay'ee tokko natti tola. Isiniifis anaafis immoo erga hubattanii booda waan barbaadan jettanii koomentii kennuu dandeessu. Inni kan biraan arri yeroo malee maaltu namatti fidaa kan jedhuu fi arri kanammoo maaltu balleessaa baay'ee nu rakkiseetii jira haga shaashii dhannee deemnutti nu geessisaa jira wanti kuni kan jedhurra. Arri qabaachuun warri umriin isaanii ga'e arri filatanii fi inni suni carraa qabaachuu yookaan immoo isaa waan gaariif jaallatamaadha. Warri immoo yeroo malee arri rifeensa keessan irratti yaa'ee bahee isin rakkiseedhaa fi jalqaba irratti arri kana maaltu namatti fida kan jedhu qabxii lama wayii isinitti hima. Itti aansuun guutummaa guutuutti waanan amma jedhu kana seera qabeessaan akka hidhamtanitti hojjettanii kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e arri sun yoo baduu dide yookaan jijjiirama argitan sana dhuftanii as jalatti sekshinii koomentii irratti waan argitan barreessuu dandeessu jechuudha. Garuu viidiyoo xumurtanii dhaggeeffatiin waa'ee maalirraa akka odeessu hubatiin akkasumatti viidiyoo bantanii malaaluudhaan warri wanta isinitti dhufe barreessitanii tokkoffaa ofii keessan akka shawwadamaa jirtan guyyaan irratti dabbaramtanii xiqqoostanii dabritan borimmoo dhufee guyyaatti isin gaabbisiisutu jira waan ta'eef yeroo keessan otoo qusattanii isiniin jedha. Egaa gara arri yeroo malee namatti dhufu kanarraati waan lama isinitti hima. Tokkoffaanii arri yeroo malee kan namatti fidu keessattuu qimamoota mana madaamii jirtan keessatti akka baay'atu nan beekaa ofirratti waan argee beekuu fi seensituun yookaan oliif ooyilii isaan mana keessaatti fayyadaman kana rifeensa keenyaaf itti fayyadamna. Isa sana akkuma jirutti qorraasaa fuutaniitu kan itti fayyadamtan yoo ta'e inni sun arri yeroo malee sana namatti baasuu irratti carraa baay'ee bal'aa qaba. Guutummaa guutuutti isa kana ofirratti argeetiin jiraanne. Kanaafuu akkamittiin itti fayyadamnaree kan jedhu gaaffii qabaattanii ooyilii sana ho'istanii erga ho'ee xiqqoo ishee ho'eetii deebistanii qorrisiistanii immoo itti fayyadamuu qabdu malee akkuma jiru yoo itti fayyadamtan ta'e harri kana guutummaa guutuutti isinitti fiduu danda'a. Akkasumallee arri yeroo malee kana maaltu fida kan jedhu inni lammaffaan wanta argee beekurra aarii fi cinqatii kan baay'atu yoo ta'e namni dafii aaru namni cinqamu yeroo malee umurii malee arri itti fida yookaan immoo arriif nama saaxilaa kan jedhu dokteeronni yookaan qorattoonni beektoonni sirriitti gadi fageessanii dubbatu. Isa kana immoo dhugaasaa warri mirkaneeffachuu barbaadan googil gootanii googil irratti archii gochuun mirkaneeffachuu fi bira gahuu dandeessu jechuudha. Anis ta'e waanuma kamiyyuu kan na fayyadu malee kan nama hidhu waan hin barbaanneefu wanta ofii koo qabatamaatiin itti fayyadamu ija keessan duratti waan isin argitan itti fayyadamaa jiru. Inni kun immoo baay'ee waan na fayyadeef nama biraallee akka fayyadamu waan hin beekuufin as gubbaarratti isinii fida. Waa'ee mataa keerraatii haasoftaa warra jettanii filisotoo dogoggaruu baattanii namni kamuu ofirraa yoo fedha kan inni darbee nama fayyadu namaafillee ta'u akkasuma namaafillee wanta fayyadu sanarraati sheerii gochuu danda'u waan ta'eefu ofiisaa yoo ofiin geenye ta'e akkamitti nama biraarraa haasa'uu danda'a. Jalqaba ofirraa haasaa yookaan immoo wanta inni waa'ee dhimma dhuunfaa korraa haasa'u kun siinis immoo si fayyada. Atis immoo wanti narraa sitti tolu wanti narraa ati jaallattu yoo jiraate itti fayyadame yoo sitti hin tolle ta'e immoo carraa biraa yookaan gara oopshinii biraatti darbuu dandeessa kan jedhudha. Kanaafuu otoo nu bateen qubaan gubateen dhabee kan Oromoo gaafa mormaa kogoo kan gaafa jiraatu warra akkasii kun warra zimmi jettanii maaliif akka deemtan maaliif akka jiraattan maal akka gootaniif dubbattan illee kan hin beekne akka isinitti dhufe koomentii jalatti otoo barreessuu baattanii isiniin jaa. Gabaabumatti gara viidiyoo irratti yeroon darbu as bakka kanaatti gaafa kaanu kunoo harrii kan balleessu guutummaa guutuutti kunoo as kuni maalidha abasuuda gurraacha jechuudha. Abasuuda gurraacha kan hamma singuu sintu beeka baay'ee abasuudni gurraachi illee maaliif akka inni faayidaa qabu baay'ee immoo gatiin isaa waddii akka ta'e ni beektu biyya keenya keessatti. Abasuuda gurraacha keenyaalee kanaan qopheeffannaa itti aansee qurunfudiidha. Kun qurunfudii hamma singuu sintu beeka. Amma rifeensa keessanii garuu baay'istanii hojjetattanii ol kaawwattan rakkoo hin qabu. Garuu immoo yeroo maaf itti fayyadamtu yoo ta'es immoo rakkoo miti. Amma kana wanta sadiitu bakka kanatti na barbaachisa. Jalqaba irratti qurunfudii fi abasuuda kana kunuma xabashaa irratti
isu yookaan hin hakuufnaa jechuudha. Hamma gurraacha'ee ashaaroo ta'ee aarutti. Yeroo akkasii kana ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii yoo isin mijatutti yeroo isaan mana baanii fagoorra deemanii malee isaan mana keessa ni affana waan ta'eef of eeggannoo godha. Asumarraa akeekkachiisa kanan isinitti immoo aarri isaa mana keessa waan ta'eef Araboonni immoo fooliin jaallatan ni beektu. Kun egaa akkuma argitan bukukki jedhee akka ashaaroo aaraa jira. Baay'ee guggubatee akaa'amuu qaba. Wantoota harrii barreessuu qoricha harrii barreessuu jettanii osoo gara deemtanii bitattanii qoricha bitattan malee qorichi sun maalirraa akka hojjetame hin beektanii. Kanaafuu kanumarraa hojjetama waan ta'eef mana keessatti haala kanaan hojjetachuu dandeessu haala salphaa ta'een. Kun egaa amma kana akkuma argamu akooftanii erga lafa kaawwamee booda kunoo saayinaa duwwaa irratti akkasitti naqachuudhaan erga qabbanaayii booda ni daakna jechuudha maashiniitiin. Kunoo akka kana maashinii xiqqoo ishee buna daattu mooyyeetti illee tumuu kan waqqacuu ni dandeessanii. Kana namoota hedduutu jijjiirama ittiin argate yookaan ittiin harrii balleessa jechuudha. Garuu murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Please. Amma sirra deebii kan isinitti immoo kunoo waqqatamee jira. Baay'ee gurraachee ashaaroo ta'ee jira. Wajjawee gurraachee jira amma kana abashuuda gurraachaa fi quruffii keenya erga akoofnee gurraachisnee haala kanaan daakkannee booda daakkannee kun argitanii akkamittiin akka harka namaallee yeroo qabatu hin gurraachisa harka namaa yoo miicamallee hin gadhiisu jechuudha. Isa boodas kanatti irdiitu nu barbaachisa. Irdiin as jira ammallee maxabashaasuma quruffii fi abashuuda gurraacha irratti akoofnee sanarratti deebisnee irdii keenyallee hin akoofna. Irdiin kun immoo akka ibidda bobaayyuuti yeroo gubatu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa qimamochi yeroo madaamiin mana jirtu waan akkasiin hojjetiina. If maaltu ciraa rihammaa inni maal jechuu taallate waan ta'eef isin tanacha'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa kanallee sumaraan isinitti hima. Egaa sumaan wanta isiniin jedhu otoo irdii keenya akka jirru please waan itti fayyadamu akka jedhamtanitti ittiin fayyadamtanii guyyaa tokkollee ittiin gammadanii guyyaa tokkollee jijjiirama ittiin argattanii jechuudha. Viidiyoo jalqabarratti argitanii akka qaanqee keessa faffaca'ee gubatee jechuudha. Irdiin sun bifni isaa qayyaramee guggubatee jira. Geessinee abashuuda isaa gurraachessinee yookaan akoofne sanatti gadi daballa. Isa booda wanneen kana sadan erga walitti guggubnee daballee booda argitanii akkatti aaraa jiru. Baay'ee gubachaa aaraa jira waan ta'eef isa booda amma kana bakkee kanatti maaltu nu barbaachisa? Olive oilii sana asilaa olive oilii ho'isaatiitti fayyadamaa itti akkamitti asitti immoo callisneetti daballa kan jedhuu fi kan jalaa suni abasuunnii fi irdiin qurunfudiin suni akkamitti akka boba'ee aaraa jiru argitu miti sana keessatti ho'uu danda'a jechuudha. Ho'isuudhaaf humna qaba. Isa booda qibaatii mana keessan keessa jiru kan isiniif ta'u kan mana keessan keessa jiru qibaatii akka kanaa kireemii ta'e jeelii qabdan itti dabalachuu dandeessu isin. Kan isin biraa jiru dirqama wal fakkaachuun qabu qibaatiin hundumtuu gosa garaagaraatti fayyadama waan ta'eef achiin booda harka walitti bukeessuudhaan gara kilaasii keessanii deemtanii haala kanaatiin gixxamni gootanii duubaaf fuulduraan itti laqallaqxuu jechuudha. Akkasumallee kalarii bareechuu rifeensa gurraachessuudhaa fi harrii immoo balleessuudhaa fi keessumaa abasuunni sunii kanarratti gahee guddaa qaba waan ta'eef seera qabeessaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Seera qabeessaanii erga kan akka kanaachi dibattanii booda dhumarratti sa'aatii 3 ol turuu qaba. Sa'aatii 3 ol turuu qaba. Egaa isa kanatti gaafa fayyadamtan yeroo namni mana hin jirre gaafa jarri keessa mana hin jirre gaafa isaan fagoo deemanii itti fayyadamuu dandeessu. Haala keessan isintu beeka akka isiniif ta'utti haala kanaan guutummaa guutuutti seeraan itti dibdanii masaajii gootanii sa'aatii 3 ol ofirra tursuu qabdu. Isa booda shaampoo maduraan miiccattanii waan madura gootan sana deebitanii garraa miiccattanii itti fayyadamtan harriin sun ba'uudhaaf illee carraansa baay'ee dhiphataa jechuudha. Maaliif abasuunni suni hin quba waan ta'eef bakka harriin ba'uuf ka'ee qaawwan qabamitiilee qimmataa namaa sana ni dudduucha waan ta'eef yookaan immoo achi keessatti ni gubaa jechuudha. Akka waagiin beektu waagii biqilaa waagii hin dhaye akkasitti gubaa jechuudha harri. Kanaafuu haala kanaatiin harrii haala salphaa ta'eetiin ofirraatii balleessuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Gaaffii keessan guutummaa guutuutti deebiidha.
Akkasumallee immoo warri mana keessatti kan hojjetachuu hin dandeenye maalirraatii akka hojjetamu erga hubattanii booda suuqirra deemtanii bitachuu dandeessu isiniin jedha. Akkasumallee warri mana kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii gochuun irraanfatina. Maatiin ta'a. Viidiyoolee laayikii godhaa. Wanti isinirraa xiqqaatu hin jiru. Wanti isin kaffaltan wanti isin jiraatu illee hin jiru. Suma dhugaa dubbachuu fi beeqinnatiin laayikii godhaa isiniin jedha. Fedha keessanii jaalala keessanii isiniin jechuu fi akkasumallee gaaffii kan biraa isin gaafattanii hedduun isaanii jira. Yoo haguma viidiyoo hojjedhu wantoota ofii kootti fayyadamee kan ta'u yoon arge keessaa kan na fayyade isiniif fidaa kan immoo fayyadnes akka irraa of eeggattanii fi isinitti immoo fuuldurattis garuma sana kan ammoo si wajjin fuulduratti deemuu danda'a. Bilis jajjabeessaa. Akkasumallee warri maatii ta'aa jirtan immoo warri na jajjabeessaa jirtanii warri gaaffii gaafachaa jirtan hundi keessan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Sunan jechuun barbaada. Kunoo haala kanaatiin jechuudha kan isinii masaajii gootanii sirriitti masaajii gootanii booda walitti martanii feestaalii geggeechuu gochuudhaan itti hidhanii irra keessatti immoo shaashiitti hidhattu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe sa'aatii 3 ol turuu qaba. Wanti kun egaa rifeensaaf illee baay'ee bareeda. Kalariinsaa sirriitti akka cululuqu akka zabaarraqu illee kan gargaaru jechuudha wantichi. Kun akkasitti erga filtanii booda haala rifeensa keessanii jechuudha. Erga filtanii booda egaa kun arrii balaaleffachuu jechuudha. Akka deebi'ellee biqillee kan jirullee qaballeessuudhaaf rifeensa wajjin walitti maachii godha. Kunuuti egaa harriin yeroo namatti bobuqqisiin gaarii miti jedhu warri keenya duratti. Akkasumallee warri harrii qabdanii gimmaashni adii gimmaashni immoo gurraacha yoo ta'e harri leencaatis kan jedhamu jira. Garuu guutummaa guutuutti harrii kanaanii yeroo ammaa kanatti kan rakkate irra caalaa qimamoota mana madaamii keessa jirtan sababni isaa akkuma isiniin jedhe oliif ooyilii sana oliif ooyilii sun baay'ee tokko paawarii waan qabuu fi qorraasa yookaan akkuma jirutti qodaa sana keessaa buustanii kan itti fayyadamtanii dhoote ani ofirratti argeera mataa keessallee deeme nama nyaata nama hoosisaa rifeensallee ni buqqisaa jechuudha. Kanaaf utuma faayidaa qabaatee jiru akkaataa itti fayyadama isaatu murteessaadha jechuudha waan sana. Kanaafuu egaa kunoo kana fakkaataa gaaffii keessaniif deebii argattanitti dheetiin itti amana. Akkasumallee viidiyoo biraatiin gaaffii keessaninis kan wal qabatee kanan ofii kootti fayyadamus yoo ta'e viidiyoogii biraatiin hagan deebi'ee dhufuutti akkuma isiniin jedhe warri maatiin taanii maatii ta'aati notifikashinii irra kaawwadhaa viidiyoon mana kanarratti yookaan chaanala kanarratti gadhiifamu dafii akkasiin qabu yookaan immoo akka chaalenjiitti na wajjin itti fufuu barbaaddanii mallattoo alaarmii irra kaawwadhaa yookaan notifikashinii akkasiin qaqqabuudhaa fi olirra kaawwadhaa isiniin jechuu fi akkasuma viidiyoo laayikii godhaa. Gaaffii keessan wantaanaafis irraa beektanii naaf shiruu barbaaddan yoo jiraate sekshinii koomentii irra naaf kaa'uu dandeessu isiniin jaa. Kunoo gamma kana gara xumuraatti keenyitu jirra. Hagammatti wajjin turtan ta'e isinis immoo carraa kanatti akka fayyadamtan biyyaansi yoo mana keessatti waan kana argitaniitti fayyadamuu hin dandeenye suuqirraatii wanta kana hirdii qurunfudii abasuuda gurraachaa fi oliif ooliidhaan waliin makamee hojjetame guutummaa guutuutti arrii kana balleessuu danda'a jettanii komensiistanii saantiba keessanii suuqii barbaadan irraatii bitachuu dandeessu jechuudha. Qibaatiin kamuu kan hojjetamu wantoota irraa hojjetamanii irratti maxxanii yookaan irratti barreeffamee jira waan ta'eef dubbistanii bitachuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaatiin jira. Amma kana xumurriitu jira. Fuunee feestaalii keenya gixximitti godhanna. Egaa warra kana kana fayyadamanii warra arriin isaan rakkisee jechuudha. Arri rifeensa keessanitti yoo hin kukkuteena gaarii miti. Kana isiniin jaa viidiyoon xumurameera gandee dhufutti fayyaa ta'a baay'ee.